hello jirra jirtani kabajamtoota hordoftoota jirra miidiyaa biyya alaa keessa jirtanito addunyaa irratti facaafamtanito kan chaanaalee kiyya hordoftan nageenyi waaqayyoof jaalalli keenya bakkuma jirtanitti isin bira haa ga'u jechaatu egaa kabajamtoota hordoftoota jirra miidiyaa ammaan booda jechuudha oduu babbareedoo akkasumas immoo kan nama bohaarsan kan nama gammachiisan kan namaaf barumsa ta'an hiriyaa kiyya kana waliin jechuudha isiniif fiduudhaaf dugda keenya hidhannee qophoofnee isin eegaa jirra. Isin immoo maaltu isinirraa eegama kabajamtoota hordoftoota keenya. Egaa chaanaalii jirraa miidiyaa kana isin hunduu sabskraayibii gochaatu jechuudha. Yeroo mara akka chaanaalii keenya hordoftan isin jira. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma beekamu har'a jechuudha muudannoo baay'ee nama gaddisiisu baay'ee nama gaddisiisu isiniif fidee dhufeetan jira. Muudannoo kana ana osoo hin ta'in hiriyaa kiyya yookaan immoo keessummaan keenya na cinaa jiru kun jechuudha isiniif haala gabaabotiin isiniif ibsa. Muudannoon keenya har'aa maalidha? Isarraa osoo hin ta'in hiriyaa lamaan tokkorraa kan isaaf hiriyaa ta'an jechuudha. Isaan irraa dhageetan tureyyuu muudannoon kun maalidha? Akka tasaa ta'e bakka cidhaatti jechuudha. Bakka nyaataa san bira yoo ga'u jechuudha. Sahaan irratti jechuudha. Maharrab sooftii achirra godheeto sooftii irratti waxii naqate jedhama. Sooftii irratti jechuudha waxii gannaqeeto jechuudha. Akka ilaala baay'ee nama kofalchiisas nama gaddisiisas dhugaa dubbachuudha. Akkamitti namni sooftii irratti jechuudha waxii gannaqa isin galee ittoo jechuu barbaadetanii akkamitti akkana ta'a? Wanti kun dhugaadha moo dhugaa miti? Yeroo baay'ee hiriyoonni jechuudha waa'ee isaa akkana jedhanitti jechuudha kolfaan du'an waan ta'eefu wanti kun qabatamaa ta'uu isaatiif mee obboleessa keenya kana gaafachuun barbaada. Duraan dursee maqaa isaa isiniif ibsaa achumaan jechuudha. Wanti kun dhugaadha moo dhugaa ta'uu isaatiif isiniif ibsaa kara obboleessa keenya kanatti haa gorru. Kabajamoo akkam nagayaa jirta? Jirra waaqaf galannaa ga'uumee yaada jiru wanti kun dhuguma qabatamaadha moo dhuguma moo hiriyoonni kee baay'ee sitti kolfanii kan gaddu sin jira garuu wanti kun dhugaadha moo akkamitti maharra wannoo sooftii irratti waxii gannaqxee naan galle wanti kun ijoo yaa'u akkuma beekamu miizee ta'in ture miizee san gaafan ta'an miizee duraati gaafa san miizee lammaffaa konkolaataa akka qabuudha. Kan ani beeku ani konkolaataa Yaaris jedhamtu addaattiin qabadhe akka tasaa ta'e miizee lammaffaa makiinaa qabateen dhufe. Makiinaa qabateen dhufne baay'een aara. Maaf qabateen dhufne maaf anarratti maxxanta dhimmichi kun akkamitti karaa jedhu nan laale because ani nama biraa nama qabadhu nan qaba maaliidhaaf karaa jedhu nan laale baay'eedha walitti dubbanne amma gisee mucaan ba'u mana yoo gadi baa ka'a biddeen kaafadhaa hojen akkuma namaa ka'een saanii fudhadhe biddeen kaafatamuun kan hin kaafan saanii qofa fuudhan dhaqee bakka hotii dhaqe. Namni biffeedha. Biffeedha kan qicanii. Biffee sooftii jala godhee irra godhee itti kenna. Qoy hin beektu moo? Waan tokko hin beeku aarii keessa galee jira. Nan dhaqee biddeen irratti sooftii fi saayinaa qofa irratti. Jarrisi osuma siilaalan. Jarrisi qicanii maal akka ta'an naan galle. Biddeen jalaan qabatee haa jedhanii yaadanii minimum argabbanii. Gaaf kaanitti gaafa dhaqee gattaa mucaan tokko sifan qaba darajjee jedhama dhiyeessa biddeen naan jedhe yoo laalu saayinaan duwwaadha. Shook bakka baay'ee rifadhe suutadheen saayinaa lafuma godhe ka'ee gara konkolaataa keenya deemne akkasitti haga har'aatti natti kolfu. Anis gaafii natti ta'a yeroo baay'ee hagam aaretanii waan jedhu. Qoy kan naan galle si dhukkube moo sila of hin beektu moo sila aarri qofa jechuudha. Sammuu kee jijjiiruu hin danda'a aarri qofa. Naa galuu dide maal akkan ta'e istiidha naafis gaafadhe.
saayinaa qofa fudhadhee warrumti waxii qicu sunuu yoommoo maaliif waxii duwwaa qica jechuun hin danda'ama ture isaanis namni qoy qaaman qofa jiramus akkam yeroo ammaa kan dhugaa yeroo baay'ee qaaman jiraachuu qofa osoo hin ta'e sammuu murteessaa akka ta'e kanarratti ilaalamuu danda'a jechuudha. Because namni sammuun isaa tasgabbii yoo qabaate namni bakka jiru sanatti yoo waan barbaade sana yoo argatin qaamni isaa qofti suufii uffatee karabaata hidhateen hiikan qabu hiikni isaa inni guddaan sammuun isaa jeeqamuu yoo baate namni waan baay'ee godhuu danda'a waan ta'eef foon qofti faayidaa akka hin qabnedha kanan hubadhe aarii humnaartis aaruun barbaachisaa akka hin taanedha. Ani kanan ergaa dabarsa jechuudha. Dhugaa dubbachuudha. Kun mudannoo ajaa'ibaati. Ani indagadhu. Ani maal gaafa sargii deemu gisee kamiyyuu waa'ee saayinaa sanitti natti fuuldura dhufa. Ani kolfusi jechuun dhugaa sammuun kiyya konfiyuuzii ta'a dhugaa konfiyuuzii ta'a sammuun koo jechuudha. Akkasumas ani fakkeenyaaf bara 1994 keessa akkana waggaan kee waggaa 13 ture yeroo sanii miizee ta'eetan tureyyuu yeroo san konkolaataan hin jiru tureyyuu qaxaleewwan kee fardaan tureyyuu almost kiiloomeetira baay'ee deemne dhugaa dubbachuudha. Halkan deematoo jechuudha micayyoo fuunee ta'u jechuudha. Ani bakka dhugaa dubbachuudha. Yeroo san ani wannoo farda jechuudha gulufuu hin danda'u nama duuban taa'u fi kiyyaafuu daa'ima yeroo san jechuudha. Inna fardi akka tasaa ta'ee farda huqqataa ture. Humna qaba jechuudha. Humna qabu hin qaba garuu jechuudha lafeen isaa inni gubbaarraa sun jechuudha dhugaa udduun kiyya hin dhiige. Bakka teechumni kiyyaa kun hin dhiige bakka deemuun dadhabee dhugaa. Isa kana nan yaadadha udduun kiyya hin dhiige sababni isaatis spinal cordin gubbaarraa kan fardaa jechuudha gogaa wayiiti uumaa namatti hin mijaa'u dhugaa inna namoonni bakka na dhiige guyyaa 3-4 jechuudha akka deemuun jechuu nan danda'a mudannoon kunillee na muddatee ture duraan konkolaataan hin jiru. Sirrii duraan ani beeziin kiyya barsiisaa ture kanan baradhe akka tasaa ta'e baayoloojii barsiisa. Barsiisaa turte? Barsiisaan ture. Kutaa meeqaffaa? Kutaa 5 barsiisaa ture baayoloojii wayii akka tasaa waa'ee HIV barsiisa. Waan na mudate jechuudha. Kutaa 5ffaanis yaadadhee. Dhukkuboota karaalee dhukkuboonni itti daddarban keessattuu dhukkubni HIV maal fayyadamuu qaban akka dhukkubni kun daddarbine jedhee osoo barsiisaa jiru mucaa wayii dagadhu stiil dhagaa amma barsiisaa feestaalii iddoo keessa marree odoo goone dhukkubni kun hin dabartamu hin stiil deebisuudhaaf dhagaan daree ba'ee kolfee ol deebuutti hin ga'e waan ta'eef yeroo baay'ee waan inni dinqisiisudha. Bayzawwee yeroo sanii dhugaa dubbachuudha namni yeroo bayzawwee duraan namni jechuudha beekumsa waa'ee kondoomii illee hin qaban hin beektati kan beekumsa takka hin qaban ispeeshaalii waa'ee kondoomii ilaalchiseetu jechuudha. Amma wanti hunduu jechuudha kan waaqatti deeme jechuudha. Daa'imni waggaa 9 daa'imni waggaa 5 kondoomii jechuun maal jechuu akka ta'e hin beekan. Sadarkaa magaalattis guddachuun duraan namni teknooloojiin jiraachuun namni akka waa baru godhee jira jechuudha. Dhugaadhaaf akkuma beekamu yeroo ammaa kana teknooloojiin guguddateera daa'imti waggaa 5 waa'ee kanaa hin beekan. Duraan maal beeknu hin beeknu duraan jechuudha dubartiin babbareedduun jechuudha hammadheetan deema waa'ee sanii yaadu amma garuu yaa'u fuudhetan jira wanta akka cubbuu guddaadha. Cubbuudha wanta akkanaan godhu garuu amma osoo hammadhee deemu wanta biraatu natti dhaga'ama. Duraan wanti akkana hin jiru ture. Teknooloojiin wanta baay'ee nutti agarsiisaa jira. Egaa kabajamtoota hordoftoota jirraa miidiyaa kan biyya keessa jirtanii biyya alaa jirtan akka ittiin bohaartaniif akka ittiin bashannantan abdii guddaan qaba jechuudha. Sagantaa keenya har'aa jechuudha tokko jennee jalqabnee jirra. Sagantaan kun kanaan hin dhumu itti fufna. Mudannoo ajaa'ibaa baay'ee kan nama kofalchu kan nama taphachiisu waliin maqaa kee ittiin ta'e. Maqaan kiyya Fiqaaduu Dhaabaa jedhama. Maqaan obboleessa keenya Fiqaaduu Dhaabaa jedhama. Ani immoo Didhaa Caalaa Amansiisatan jedhama.
ilma caalaa amansiisati ijoollee akkuma beekamu na beektan chaanaalii Didaati birratti anyways sagantaa kana hin dhaamnu yeroo hundaa waliin kofalla waliin taphannaa please chaanaalii kana oga fixanii booda halluu diimtuudhaan kan barreeffamte takka hin jirtu ishiinis subscribe isa jedhamu subscribe fi like godhaayi akka ummanni baay'ee nuuf laalu horaa bulaayi egaa iftaan sagantaa biraatiin amma wal agarrutti wanti isa dhuma wanti jettu jira waa'ee kanaan ifa baay'ee yaa namni bakka comment nu gochuu qabanitti comment nu gochuu qabanii bakka follow nu gochuu qabanitti follow nu gochuu qabanii wantoota keessattuu dhalli Oromoo akka dhala Oromootti mudannoo qofaanii miti baay'ee waan hojjechuu kan barbaadu saba keenya waan fayyadu politically economically socially dhimmoota akka biyyaatti dhimmoota akka naannootti wanta yeroo fakkaatu hojjechuudhaaf qophii qabna waan namarraas baratu taateewwan uumaman taateewwan namtolchee nama miidhuu danda'an kan waan dubbisnerraa waan beeknurraa hawaasa keenya keessattuu uummata Oromoo uummatni kun saba guddaadha waan ta'eef sabni kun akka sabaatti tokko ta'ee nus guddisanii isaanis ergaa waan nu bira jiru isaaniif hoo kennine waan guddaadha waan jedhu qaba keessattuu miidiyaa kana sirriitti follow gaafa godhan ergaawwan wantoota isaan fayyaduu danda'an dabarsin waan ta'eef subscribe like share gochuu akka daganne jira keessattuu dhalli Oromoo eessas lafa kanarra jiraatu yoo nu waliin guddisin namni kamiyyuu nu guddisu waan ta'eef waan baay'ee hojjechuu dandeenya keessattuu rakkoowwan dhalli Oromoo kan mul'achuuf hin dandeenye kan miidiyaan illee bakka hin geenyetti hamma danda'amutti karaa adda addaatiin bira geenye rakkoo hawaasa keenyas fuulduratti baasuudhaaf karoorfannee itti deemaa jirra waan ta'eef ani hammana yoon jedhe kanaan booda paartii lammaffaa irratti sagantaa lammaffaa irratti waan baay'ee isaa qabannee dhufuu dandeenya waan ta'eef hadhaaf kana hoon dubbadhe nagaa waan jedhuun qaba. Horaa bulaayi atilleen galata guddaa argadhu egaa dubbii isinitti baay'isnu firootawwan kiyya egaa paartii kutaa lammaffaan amma wal agarratti nagaannaa jedha guyyaa gaarii warri biyya alaa jirtaniif warreen biyya Itoophiyaa keessa jirtan immoo halkan gaarii torban gaarii isiniif haa ta'u horaa bulaayi nagaannaa jedhaa ciao.